magaalada Dirraba waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed ciisana gurgur awraaja ayay ahaanaysay ciisana gurgur awraaja dirreen dhawaadha biyya tana keessatti namuu Oromoo inni ta'e ala noole meetta warra baabbile hundinuu tiifattu ture. Bakka uummanni keenya heddumminaan dura magaalaa keessa ta'an magaalaa Dirree Dhawaati. Oduuwwan jajjaboon yeroo tanaa OSM irraa isin bira geessu takka jettee eegalteeti jirti. Gabaasa keenya kanarraan tanaa shira magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hojjetamaa jirurraa eegalla. Dogongorri seenaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hojjetame hawaasa Oromoo bal'aa biratti mufii guddaa uumaati jira. Sagantaa beekamtii fi galateeffannaa heeriisee jaamuun beekamu Dirree Dhawaatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee dogongorri seenaa dubbatame uummata Oromoo biratti qeeqaa fi komii guddaa kaaseeti jira. Shirri kun eessarraa maddee maddii isaa maali kaayyoon isaa maali waan jiru bal'inaan isin biraan geenyaan hordofaa. Odeeffannoon teenyitan bal'inaan qabanne inni biraa haasawni kaleessaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad walgahii paartii badhaadhinaa lammaffaa irratti taasise ajandaa dubbii guddaa ta'ee hafarfamaati jira. Haasawni Dr. Abiyyi kun gaawwantinni keessaa qabu waggoota jahaan nuti aangoora turre kana keessatti akka bara wayyaanee sanitti manneen hidhaa keessatti namni torchi godhamee adabamuun hafeeti jira. Haasawoo joo haasawee erganni haasawoo san dubbate boodagaa namni hedduun ajandaa godhanii qabanii hafarsaa jiranii haasawoo kanaas gaamaddisaa isaa akka ka'e bal'inaan isin biraan geenya hanga xumuraatti nu hordofaan afeerra teenyitan kabajaati. Kabajamtoota daawwattoota OSM madda odeeffannoo haqaa kan ta'e chaanaala Oromiyaa State Media subscribe like share godhuu hin dagatinaa isin jecha oduu fi odeeffannoo teenyitanirraa gabaasa biyya keessaatiin takka jennee eegalla. Dogongorri seenaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hojjetame hawaasa Oromoo bal'aa biratti mufii jabaa uumuun dhageeme. Sagantaan beekamtii fi galateeffannaa heeriisee jaamuun beekamu Dirree Dhawaatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee dogongorri seenaa dubbatame uummata Oromoo biratti qeeqaa fi komii guddaa kaaseeti jira. Sagantaa galateeffannaa fi heera aadaa saba Somaalee hiisee jaamuuf beekamtii kennuudhaaf dhagaan bu'uuraa baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaatti gaafa Amajjii 25 jalqabee gaggeeffamaa ture ilaalchisee haasawni manguddoonni Somaalee guyyaa san sagantaa sana irratti gaggeessan jiraatu magaalattii fi hawaasa Oromoo bal'aa biratti mufii guddaa kaasuun dhageemeet jira. Guyyoota shan dura gaafa Amajjii 25 bara 2025 tti seenaa heerri aadaa hawaasa isaa dhaabbata aadaa saayinsii fi barnoota mootummoota gamtoomanii yookaan yuuniskootti hambaa aadaa idil addunyaa ta'e akka galmaa'uuf qaamolee gumaacha taasisaniif sagantaan galateeffannaatii fi beekamtii akka kennamuuf irratti hojjechuuf ona afran qalloo magaalaa Dirree Dhawaatti bakka pirezidaantii itti aanaa paartii badhaadhinaatii fi sadarkaa itti aanaa muummee ministeeraatti itti gaafatamaa wirtuu qindeessa ijaarsa sirna dimokiraasii obbo Adam Faaraa, kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Khadiir Johar, pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohammadii fi pirezidaantii naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii akkasuma ministeera turizimii aadde Salaamaawit Kaasaatii fi hooggantoonni mootummaa adda addaa hirmaatanitti sagantichi saaqamuun isaanii beekama. Saaqaminsa sagantichaa booda manguddoonni saba Somaalee haasawa waltajjicha irratti taasisaniin magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa saba Somaalee tan gosa gurguraa akka taatee fi magaalattiin ammaas saba Somaaleetiif akka deebitu ifaanifatti waltajjicha irratti gaafatanii turani. Kana malees karaa fuula miidiyaa hawaasaatiin barruu weebsaayitii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa haasawa manguddoota Somaalee faana dha'uudhaan magaalaan Dirree Dhawaa seenaa keessatti lafa Somaalee akka turtee fi jaarraa 16ffaa dura mootiin Adal yookaan Adal Sultaaneet akka irra turee fi weerara Habashootaa booda Adal Sultaaneetiin erga lafa gadhiisee bahee uummanni Oromoo akka irra qubatan kan ibsu weebsaayitiin kun magaalaan Dirree Dhawaa argama ji'oogiraafiitiin kiiloomeetira xiqqoo iddoo laga Odaa jaamturraa tan fagaattuu fi bara dhagaa jaamuun beekamu yookaan Stone Age keessa naannawa magaalattii uummanni harillaa kan jiraatuu fi bara giddugaleessaa irraa hanga mootummaa Adalitti gosti Somaalee guddoon gurguraa jaamtu kan jiraataa turtee fi dadhabuu mootummaa Adal booda uummanni Oromoo dhawaataan kan qubatan ta'uudha ibse. Sanaan booda bara 1887 yeroo amiironni Harar magaalattii bulchaa turanitti mootummaan Minilik Dirree Dhawaa cabsuudhaan qabate jechuudhaan maxxanseeti jira. Haasawunii fi dhaadannoon manguddoonni Somaalee akkasumas dogongorri seenaa bulchiinsa magaalattii karaa barruu miidiyaa hawaasaatiin qoode uummata Oromoo biratti qeeqaa fi mufii ofitu bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa odoo qorannoo tokkollee hin taasisin seenaa dogongoraa tan murni tokko barreeffatee akka bulchiinsaatii fi akka mootummaatti hojiirra oolchuun isaanii itti gaafatama seenaatii fi seeraa jalaa kan isaan hin baafne jechuudhaan ijoo dubbii miidiyaa hawaasaa tahee hafarfamaati jira. Magaalada Dirraba waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed. Waxa la dhihi jiray waqtigii maartay Ilaahay la salaasa ilaa dargigii ciisana gurgur awraaja ayay ahaanaysay. ciisana gurgur awraaja awraaja yani waxa weeyaan gobolka ciisaha iyo gurguraha ayay ahayd.
dhufinsa baaburaa dura Oromoon lafa sanarra jirti. Durruma dhawaate maqaansee. Duris. Dhawaan tun maqaa namaati. Elamoo muudeeti. Taa'umsi isaa eessa ture bakka kam ture? Kunoo kurfaa amma mana mootiirra ijaaran kana ganti isaanii as. Tulluu ilaalaa jaanii. Bakka beeta mangistii jaanii beekamtu ana. Masaraa mootummaadhaa tan. Akka weebsaayitiin bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa kun ifoomsutti bara 2007tti lakkoofsi Oromoo Dirree Dhawaa keessa jiraatanii paarsantaa 46 ja'amee galmaa'etu ture. Amma garuu hawaasni Oromoo kan magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatu paarsantaa 33 qofa akka ta'ee fi Oromoonni baay'inaan paarsantaa 74 caalan baadiyyaa qofa keessa akka jiraatan ifoomsa. Dhawaa laal bakka uummanni keenya amata 100 jiraate keessatti ijaarame. Durarraa eegaltee uummanni Oromoo magaalaa san keessa heddumminaan jiraachuu ture. Maaliif isaan keessatti kan ijaaramte? Magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa biraa ta Itoophiyaa Minilik ijaare amata 140 dura kan inni ijaare magaalaan Oromiyaa keessa ijaaramte cuftinuuhu Garrison Town turan. Garrison Town jechuun military town jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti katama jaaniin katamaa san keessa kataa wattaaddara baalasilxaanota mootummaati warra karaa seera mootummaa hojjarra oolchu. Basically irra guddaan nama keenya magaalaa keessa jiraachuun turre. Bakka uummanni keenya heddumminaan dura magaalaa keessa ta'an magaalaa Dirree Dhawaati. Tana keessatti seenaa Oromoo keessatti akka dhugatti ta duraati. Magaalaa keessa taa'uun maaliif faayidaa qabdi? Takka Itoophiyaa keessatti hanqa dhihoo tanatti manni barnootaa kan jiru magaalaa qofa keessa. Warri baadiyyaa keessa jiru magaalaa keessatti ijoollee isaanii barsiifachuu hin danda'an. Dhihoo tana baadiyyaa keessatti manni barnootaa ijaaramuu kan danda'e. Akka danda'an manguddoota ka godhe. Manguddoo afran qalloo isaantu maallaqa waliin buusee meeshaa muuziqaa ijoollee bitanii ijoollee kiisanii maaliif uummanni keenya akkana godhuu hin dandeenye jedhanii maallaqa waliin buusanii dardaroonni Oromoo keessaahuu warri kennaa jajjaqabu sirbanii uummata keenya booharsuu qofa kan hin ta'in dammaysuu akka danda'an manguddoota ka godhe. Manguddoo afran qalloo isaantu maallaqa waliin buusee meeshaa muuziqaa ijoollee bitanii ijoollee qalbii isaanii jajjabeessanii wanta godhan jechuu barbaadeeti. Oduu teenya bal'inaan qabannee tan gama biraatiin haasawni ministeera muummee Itoophiyaa yaa'ii paartii badhaadhinaa lammaffaa irratti waggoota 6 nuti biyya bulchaa jirru kana keessatti manneen hidhaa keessatti namni tokko illee toorchi ta'aa hin jiru jee ijoo dubbii ta'uun dhageeme. ቶርቸር በኢትዮጵያ ይቁም ብለን ላለፉት 6 ዓመታት ብታምኑ ባታምኑ አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ቶርች አይደረግም። በዚህ እኛ እንኮራለን። xiinxaltoonni siyaasaatii fi qeeqxoonni mootummaa Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa akka waggoota 6 dabran kana keessa dararamanitti dararamanii hin beekan jechuun dubbii ministeera muummee Itoophiyaatii fi pirezidaantii paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad kana mormaa jiru. Gaaga'ama waraanaatii fi dhibdee siyaasaa gaggeessummaa Abiyyi Ahmad jalatti Itoophiyaa mudatee wal qabatee waggoota 6 dabran dhaabbiileen mirga namoomaa falman koomishinii mirga namoomaatii hanga Amnesty Internationalitti Human Rights Watch hamma liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaatti dhaabbata doktorota idil addunyaatti hanga dhaabbata gaazexeessotaaf falmuutti dhiittaa mirga namoomaa biyyattii keessatti deemaa ture wal harkaa fuudhanii gabaasaa turaniiti jiru. Amnesty International bulchiinsi Abiyyi Ahmad ajjeechaa jumlaa raawwataa jira jechuun qeeqa jabaa walirraa qabee mootummaa Afrikaa keessaa yeroo jalqabaatiif badhaasa Noobeelii fudhatetti furgaase. Human Rights Watch humnoonni mootummaa Itoophiyaatiif tumsan yakkoota waraanaa raawwataa jiru jechuun ajjeechaa qaamoleen mootummaa dargaggoota irratti raawwachaa ture balaaleeffachuun ni yaadatama. Koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gartuun Abiyyi Ahmadiin hoogganamtuu fi gareewwan waraana keessa
keessatti hirmaatan yakka namoomaa hamaa raawwatan yeroo jiru liigiin mirga namoomaa gamtaa Afrikaa ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad ajjechaawwan eenyummaa bu'uureeffatee milishaa Amaaraatii fi hidhattoota isaatiin raawwatamuuf itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuun akeekkachiise. Dhaabbanni haakimoota daangaa maleeyyii Itoophiyaan biyya yakka ilmaan namaatti raawwatamu taatee jirti yeroo jiru dhaabbanni mirga gaazexeessitootaatiif falmu ammoo Itoophiyaan biyya gaazexeessonni hedduun itti ukkaanfaman taatee jirti jechuun gabaasuun isaatis ni yaadatama. Mootummaan Abiyyi Ahmad kan yeroo inni gara aangootti dhufu addunyaan kursii isaanii irraa ol kaatee harka tumteef kan walqixxummaa fi dimokiraasii nageenyaa fi misooma Itoophiyaa bira dabree gaanfa Afrikaatti ce'isa jaamee argatame waadaa seenee cinatti dhiisuudhaan ilaalcha siyaasaa haarawaa kan yaadrimee ida'amuu jaamu fidee lammiilee isaa fudhachiisuuf humnaan ukkaamsuuf hamma viidiyoo waraabaa nama ajjeesutti raawwataa jiru jechuun dhaabbilee mirga namoomaa hedduunis qeeqaa turaniiti jiru. Hayyoonnii fi ogeessonni garaagaraa dhiittaa mirga namoomaatii fi ajjechaa jumlaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu qoratan kanneen akka Tarjee Ostooboo yakkoota biyyattii keessatti raawwatamaniif raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa milishaa gaachana sirnaa biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa akkasumas koreen nageenyaa itti gaafatamtuudha jechuun ibse.